jala qottee osoo isiin dhoofne jirtuu si fuute madaa san guyyaa lama siran turtu ni dhinte. Amma Saawudii keessa kan jiru wayyaaleedha. Wayyaalee kana didirree facaasaa jirra malee fuudhaan jirru bakkatti. Kanaaf Saawudii keessatti mootummaan tokko jiguu qaba, lolli maantanaatti fufuu qaba, lolli kun garuu yoo lola ta'e lola gurguddaa lola bareedaa addunyaan dhageessu ta'uu qaba. Hattaa kan mootummaan Saawudii gabbeerraa dubbatee xayyaaraan dirmatu. Harargeen harka kannu amma Arsiin harka kannu ta'uu baannaan borus wal loltan iftaan wal loltan hin dhaabbatu ilaa yoomul qiyaamaa itti bahu. Ani yaadni an qabu kanumaa waa lola kanaa dubbachuu illee barbaanne namni gaaffii qabu yoo jiraate hin gahu. Galatoom soora fudhadhu jarraan. Ina dabbaan yaaduma kee kanarratti ibaatuu barbaade ani yaada guddallee hin qabu. Bakka kanatti kammoo waa'ee kana dalagaa jirullee kammoo deebi'eetiin immoo balaa kana labsaa jirullee yoo kan guddattee nama muraasarraa ka'a balaan kun siinii galte nama bakka rogaa taa'ee agartaniitiin yookiin diinummaa agartee arsooma kana maqaa arsii dhaateetiin maqaa harargee dhaatee uummata kana walitti naquuf wal ficcisiisuuf agartee miskiina ficcisiisuuf wanna kana dalagu jira si jammar tokkoffaa. Kana yaani lammaffaa immoo waan dabbaal jedhe kanarratti dabbaalii fi amma atillee lolli kunii ka injifate haa injifatuu itti hafufuu jettan. Kanarratti wanni ani yaada baatuu barbaadu bakka kanatti namni kamuu bakka gaarii ka jiraate miskiina kanatti eegee qabee dararu jira. Kun immoo abbaan fe'e garteetiin ka waan kana dalagu ka bakka rogaa taa'ee bakka garteetiin bakka isaa mijaa'e taa'ee dalagu malee ka agarteetiin miskiinni karaa deemu qabee nama qabaa hin jiru. Ka rakkatee garaa ofiitii waan qabne nama qabaa hin jiru. Ka qabamaa jiru malee ka wanta akka nyaateen qubne ka dalagata barbaadu ka waan akkanaa keessaa hin qabne ka agartaniitiin waanuma akkanaatu quba hin qabne qabamee tumamaa jira. Kammoo agartee siyaasaa kana agartaniitiin bakka rogaa taa'ee kursii rogaatirra taa'ee miskiina qabaa fida jedhu ka biraati. Lolli kun immoo agarteetiin immoo ka irra aane haa aanuun wanni akkas jedhamu hin jiru. Maaliif jennaa inni kamuu bakka rogaa taa'ee miskiina qabee fiduu danda'a. Kuni ka wanni irra aanamu jedhamu tokkollee hin jiru. Yoo miskiina ficcisiisuu taate malee yoo agartaniitiin bakka jirtanii warri yaada qabdan warri agartee namni isin hordofu waan kana dhaabaa jettanii keessa harka naqatuu baattanii harka keessaa qabaatuu baattanii gorsitanii wallaalaa keessanillee gorsitanii nama rakkate wal dhiisaa jettaniini yoo furmaanni wal dhiisuu danda'u namni akkana gartee akkanatti furmaanni ba'a malee kun akkanatti miskiina wal ficcisiisuu taati ammallee wal dhabamsiisuu taati bilaashatti diinummaa ofitti godhuu taati malee akkanatti wanni nagaanni bu'ullee tokkollee hin jiru. Sinii galtee garri hundu namni hunduu agartee bakka rogaa taa'ee miskiina daru waanuma jirtu jechuun sinii galtee namni bakka rogaa taa'ee fi amma asii bakka rogaa taa'ee fi miskiinni karaa deemu tokko miti. Abbammaan fe'e yoo taate jechuudha waan fe'e godhuu danda'a nama waan qabnetti jechuudha. Kanaafuu jechi amma dabbaal jedhe kana fudhatama hin qabu yoo dandeettan nama agartaniitiin waan akkana qabsu ani akka mataa kiyyaatti hin gorsa malee agarteetiin namni irra haa aanu hin jedhu. Isinii galtee maaliif jennaan kun wanni irra aanumullee jedhamullee hin jiru. Yoo miskiinni dararamuu taate malee namni kamuu bakka rogaa taa'ee wal ficcisiisaa jira, wal miidhaa jira, wal tumaa jira. Agarteetiin nama 5 ta'anii nama tokko fuudhan, nama 10 ta'anii nama 2 fuudhan akkanatti sila jara keenya qawween agartaniitiin tartiiban naqaniitiin harka qawwee walitti kaa'anii lola akkasii yookiin akka mootummaatti walitti oofaa jiranii miskiinni osoo dalagata deemu qabamaa jira osoo dalagarra jiru dalagarra fuudhamee tumamaa jira nama 2 3 nama tokko fuudhanii tumanii arsii keessallee harargee keessallee kuni lolli akkanatti hin dhaabatu rabbi yoo sodaatan abboo jara keenya warri dhageettii qabdan nagaa labsaa malee waan akkana hin yaadina isinii galtee fudhatamallee hin qabu. Wanni akkanaa kun nama ficcisiisuu taati malee miskiinni Oromoo irratti diinummaa agartee wal godhaniitiin miskiina asirraa dhabamsiisuu taati malee wanni akkanaa agartaniitiin waan fudhatama hin qabne an kana garuu immoo harka keessaa fudhadhu gara lachuu ani jechuun Oromoo lachuun ni jaaladha ni kabaja dhiigatiyya lafeetiyya abboota kee agartee abbaa gadaa kooti jechuun hundi kootu agarteetiin ani Oromummaa kiyyaan buuna malee kutaaf gandadha deebi'eetiin ammallee immoo deebi'eetiin immoo waan akkanaa durallee keessaa qabu wanni akkanaa ammallee ittiin fudhadhu. Yoo agartee danda'e diina namatti dhufe diina Oromoo ofirraa qolatuufi malee diina agartee ofumaa diina walitti taane waa akka saree wal nyaatuufi miti. Sinii galtee kanaafu
Wanna kana jechuun isinummaa warri dhageettii qabdan si jammar tokkoffaa isinumarraa warrummaan dhageettii qabdan warri viidiyoon keessan nama hedduu bira ga'u yoo isin viidiyoo lama sadii gootanii abboo gattaa wanni akkanaan barbaachisu waliin qabina waliin nyaatina oromoodhaan ulachuu bakka tokko wal tokko taanee bakka guddaa yookiin immoo bilisummaa kanaa barbaanna akkaataa nageenyi biyyi teenya nageenya qabdu nageenya kana buufna biyyi teenya nageenya qabdu biyya ambaatitti ganaa waliin hin nyaannu. Ta'a jettanii yoo agartanii namni dhageettii qabdan tokko viidiyoo lama sadii waraabdanii jettan sunillee isin jalaa laalee wallaalan sunillee waa beekuu danda'a. Yoo tokko wallaale tokko beekuu qaba. Sini galte tokko hunda jala deemuu hin qabu. Kanaafuu wanni akkanaa bakka jirtanitti kaabaa kibbatti baadiyyaatti fedhu arsee fedhu argee yaa abboo rabbisu waan akkanaa kana gabaabsaa. Balaa labsinaati isin jala taanuma yaadni kiyyaa itti fufaa namni yaada qaba. Akhirnya kiyya bakka dhagaan dhufanii osoo sun dubbanne dura waan amma suuraan kasaan ati qotti faa godha. Waan anjee sirri nu godhu sirri daddabaa godhu. Ani yoon inni hargee gammachiisuu barbaade waan inni haasawuun hin beeku. Yoon arsii gammachiisuu barbaade waan inni haasawuun hin beeku. Tokkoon tokko warra komentii godhu warra bocolaa gowwaa sodaataa goota kiyyaa dhugaa itti yes emotional jest. Akka nama jaartii wajjin huccuu yaafatee dhiisetti akka isaan gammadanitti haasee gammachiisuun hin beekan. Politics garuu hamileen gammachuun anamma si gammachiisuu fi just real waan lafarra jiruu fi waan ta'uu danda'u haansitti himu addaatti. Duraanuu wanta ana nada dubbadhe sin torbaan tokko booda hubattan hin beekan. Garuu deemtanii akka turtan haqa itti dhufaa gartanis waan ta'eef waan hedduu. Laal sirna dhageeffadhu. Wanta koolsobuun qaba. Namoonni beekamtii fi dhageettii qabdan viidiyoo takka takka yoo waraabdan lolli kun dhaabbata. In fake game? Fake me? Heedalli sunoo wallalaadhaan fakkeenyaaf viidiyoo takka waraabeetti qaba guyyaa afur dura. Saudii keessaa hoolaa qabna osoo hin taane goota qabna. Dhiirri Saudii kan biyya jiraachise haadhaa fi abbaa rakkoo baqachiisee garba guddaa san ceehee gaara marbaa san muree Saudii keessa qubate onni akka warri Saudii jiru Oromoon biyya kam jiru hin qabu jes warri Saudii goota garummoo wal qabuun wal tumuun faayidaan qabu wal isaa kan jiru viidiyoo waraabeen jira. Viidiyoo sun yoo xiqqaate namoota 80 olii ilaalameera. Laayikiin isaa toora 5,000. Sababa viidiyoo kiyyaa saniif namni lola dhaabuudhaan mitiitiif viidiyoo san dhageeffatee waliin jiru. Ammaa sasirraa nagaan hin labsaa biran. Ammallee viidiyoon ni waraaba bara. Garuu dhugumatti viidiyoon waraabu bu'aa ni buusamu buusuun hin beekaa. Akkaataa magette gabbaanee osoo hiriira baanee lolli Saudii keessaa abadan waa abidiin hin dhaabbatu. Gaaffii takkaan isin gaafadha jaala. Arsii fi walloon taraa meeqa walloolti yoo sinyan taraa takka. Baanni gizeenu taraa takkitti qofa. Arsiin amma walloon salaamti. Salaama alaikum jettuun. Walloon arsiin salaamti aayidillee. Afaan nagayaa obbolummaaf oromummaa yoo ta'e malee jibbaa fi roorroodhaaf waliin salaaman jedhu kun lama. Iccitiin lola walloo fi arsii maalinni wanti walloo fi arsiin itti waliin salaamne Saudii keessa walloon miliyoona bara arsiin miliyoona bara maa waliin lolli isaanii maaliif hin deddeebine. Garuu lola santu waan ka'ee qaba akka itti deeme qaba akka itti dhaabbate qaba. Na amane yoo walloo fi arsiin gabbaatee Saudii keessatti akkanatti wal qotteessite ani gataatiif hin caalu. Waliin qotteessan because lolli sun akkatti dhumee jira waan ta'eef sirna dhageeffadhu. Arargee fi Arsiin akkuma waan walii galaniin waan walii tolaniin danuu qaban waan itti wal labanii fi waan itti wal dorgoman hedduu akka isaan qaban hin dagatanaa. Amma namni tokko tokko gaasa wanta jaa. Diyaaspooraa harka keessaa qabaa warra ani itti naman dhugaa rabbi wallaahi lola Saudii keessaa nam takka harka qabu. Nam takka itti namana. Amma waan akka joogarbaan dingataa solee saniin fekk. Siyaasaaf fayyadamne geechaaf fayyadamne malee nam takka ittiin harka keessaa qabu nam takka riyaala takka ittiin qaban. Wallaahi nam takka harka keessaa qabu. Adeero lola Saudiidha rakkoo Saudii san keessa jirtuu fi namoota Saudii qofa keessa jiruutu itti fufsiisaa jira. Naamani yoo Saudii keessaa amma Harargeen hin diktaatar amma Arsiin hin diktaatar. Wantoota lamaan kana qofaatu lola Saudii keessaa dhaabuu danda'a. Somnee irra gibnee maal jennee nama gammachiisuudhaaf komentiin dhugaa keetti nu naagettu jennee waa soideen sokkee rakkoo qabu. Awwalta maayitaan jiru bara walta maayitaan jiru bara maaliif dhaabbachuu dadhabe lolli kun yaadu takka. Akkamitti dhaabbatoo tilmaan naafati wal lola obboleessa hiyya. Yoo laangichoo kufne ansimmoonni ati namoonni naaf walitti deemne.
yoo ati na kufa fita kayo na so kufa fita garu ko da wali kenya da yana na fito kule amara ko na rage fere ko na arsida langi tora yoo to ko ci segaru to ko salaba jarro ko ndebe wolin to ko osoo lola kanarratti lubbuun namaa baatee dhiigni tokko dhangalee wallaahi namni takkitiin gabbee nama qabuu miti namni waa'ee lolaa dubbatu hin jiru. Namni waa'ee lolaa dubbatu hin jiru. Badii kana yoo ta'e itti badii dabar. La wanta kana mana nuti mootummaa miti qawween qabna baankiin qabna nama hidhuu hin dandeenye nama ajjeesuu hin dandeenye. Wanni nuti dubbannu dubbii qofa. Dubbiin keenya garuu faayidaan qabu. Nama maqaa iluutiin foloo jortof na gabbuuse iluudhaa miti waan ta'eef. Hin fekkinamu.